Ambaasaddar Diinaa Muftii Itoophiyaan daangaa galaana isii karaa nagayaan deebifachuu barbaaddi ja'an. Itoophiyaa fi Beelaaruus damee loltummaan waloon hojjechuudhaaf walii galan. Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa kabaja hundeeffamaa humna qilleensaa waggaa 90ffaa irratti argame kan jahanii fi gabaasaalee biroos ni qabnaa na waliin tura. Ambaasaddar Diinaa Muftii Itoophiyaan daangaa galaana isii karaa nagayaatiin deebifachuu barbaaddi ja'an. Itoophiyaan daangaa galaanaa irratti qabdoo dantaa siyaasaa fi diinagdee caalaa dhimma jiraachuu biyyattiiti. Himannaan daangaa galaana Itoophiyaa addunyaan himannaa haqaa tahuu itti amantee deeggaraa jirtu kun biyyattii gabrummaa teessuma lafaa yeroo dheeraaf of duuba deebisee ture jalaa bilisa taasisa. Miseensi koree dhaabbee hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa mana marii bakka bu'oota uummataa Ambaasaddar Diinaa Muftii haasawa taasiseen Itoophiyaan daangaa galaana isii karaa nagayaan deebifachuu barbaaddee kunis dhimma jiraachuu isiitii ja'an. Kana malees biyyi tokko daangaa galaanaa yeroo qabaattu diinagdeen isii akka guddattu abbaa biyyummaa isii mirkaneessituu seenaa fi teessuma lafaatiin kan deeggaru ta'uus ibse. Itti dabaluunis Itoophiyaan bu'uura daldalaa guddachaa jiruu fi baay'ina uummataa dabalaa jiruun buufanni galaanaa jiraachuun yaada shakkii hin qabne dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kan deeggaramu tahuu ibse. Itoophiyaan himannaa seera qabeessa kanaan buufata galaanaa fi daandii nagaa irra deemuu isiitiin wal qabatee lakkoofsi deeggartoota isii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ragaa bahe. Xumura irrattis bulchiinsa karaa nagayaatiin tan beekamtu Itoophiyaan himannaan isii yeroo xumurame nagaa fi tasgabbiin gaanfa Afrikaatti akka deebi'uus akeektee jirti jechuudhaan xumure. Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa hundeeffamaa humna qilleensaa waggaa 90ffaa sababeeffachuudhaan agarsiisa aviyeeshinii qophaa'e irratti argame. Ministeerri muummee FDRI Dr. Abiyyi Ahmadii fi Giifti Duree Zinnaash Taayyaachoon guyyaa hundeeffamaa humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa sababeeffachuun sagantaa agarsiisa aviyeeshinii qophaa'e irratti argamanii jiru. Agarsiisichis mata duree dandeettii egeree aviyeeshinii waloon haa ijaarruu ja'uun kan qophaa'e yoo ta'u, Itoophiyaan misooma aviyeeshinii fi eerospeesiif tumsa idila addunyaa cimsuu akkasumas Itoophiyaan wirtuu misooma aviyeeshinii khalaqa guddina ogummaa naannawaa fi ardii waareessuuf murannoo fi ejjannoo qabduu kan agarsiisudha jechuun waajjirri ministeera muummee gabaase. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa Itoophiyaan mallattoo injifannoo Afrikaanotaatii ja'an. Guyyaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaan mata duree mallattoo tokkummaa fi bilisummaa humna qilleensa Itoophiyaa ja'uun kabajamaa jira. Fooramii sadaffaan humna qilleensaa Afrikaa 2026 magaalaa Bushooftuu galmaa Harsadeetti gaggeeffame. Fooramiin kunis mata duree hojiilee waloo keenya cimsuun addunyaa tasgabbooyitee ni uumna ja'uun gaggeeffame. Ajajoonni humna qilleensaa biyyoota Afrikaa keessaa walitti bobba'an attaasheewwan waraanaa dhaabbileen hidhannoo aviyeeshinii waraanaa oomishanii fi keessummoonni waamicha taasifameef saganticha irratti argamanii jiru. Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan saganticha irratti ergaa dabarsaniin humni qilleensa Itoophiyaa mallattoo Afrikaanotaa hundaa ta'uu dubbatan. Bakka argama dhala namaa mallattoo bilisummaa fi injifannoo uummattoota gurraachaa kan taate gara Itoophiyaa baga nagayaan dhuftan jechuunis keessummootaas galateeffate. Bara 2010 eegalee xiyyeeffannoo addaa mootummaan humna qilleensaaf kenneen ce'umsa teeknoolojii, ijaarsa humna namaa, bu'uuraalee misoomaa, loltummaa dabalatee hojiilee riiformii hojjetamaniin humni qilleensaa guddummaa Itoophiyaa madaaluu ijaaramuu dubbatan Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan. Itoophiyaa fi Beelaaruus damee loltummaan waloon hojjechuudhaaf walii galan. Itoophiyaa fi Beelaaruus damee loltummaan waloon hojjechuudhaaf kan dandeessisu sanada waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigalticha ministeerri ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammadii fi ministeerri ittisaa Beelaaruus Diimtirii Paantaasiin mallattaa'e. Injiinar Aayishaa Muhammad wayita kana akka dubbatanitti waliigaltichi tattaaffii indaastirii fi teeknoolojii loltummaa Itoophiyaa guddisuu fi meeshaalee loltummaan of danda'uuf taasifamaa jiru faayidaa olaanaa qabaa ja'an. Itoophiyaan giddugaleessa Afrikaa ta'uu isii gabaa fi fayyadamummaa waloo mirkaneessuuf akka gargaaruus dubbattee jirti. Gama biraatiin waliigaltee tarsiimaa hooggantoonni biyyoota lamaanii mallatteessan hojiitti galchuuf kan gargaaru akka ta'es dubbatte. Diimtirii Paantaas gama isaatiin biyyoonni lamaan piroojektota adda addaa waliin hojjechaa akka jiran himuun waliigaltichi dameewwan haaraa garaagaraa irratti bobba'uuf carraa kan uumu ta'uu dubbate.
Humni qilleensa Beelaaruus borurraa eegalee kan kabajamu ayyaana hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa irratti agarsiisa akka dhiyeessuu fi jilli isaanii akka irratti hirmaatu miidiyaan onlaayinii raayyaa ittisaa ibsa kenne. Eegaan kabajamtoota hordoftoota waankee miidiyaa oduu fi odeeffannoon ammaaf jennee walitti qindeeffanne kanaan goolabamee sagantaa birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.